Akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan kun Yookoo Dr. Tubeedha. Yookoo Dr. Tube irratti waa'ee fayyaa keenyaa qopheessinee isiniif dhiyeessinu yeroo garaa garaatti isiniif gadhiisnu daawwachaa jirtu. Har'a waa'ee teelemedisinii isin dhageessisa. Ani Abdii Dingataati. Egaa teelemedisiniin biyyoota addunyaa keessatti beekamaa jira. Keessumaa biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti iddoo guddaa kan qabuu fi dhukkubsattoonni kan itti fayyadamanidha. Teelemedisiniin kun egaa namoonni manaa itoo hin ba'iin mana isaanii ta'anii hakiima isaanii akkamitti akka dubbisan kan teeknooloojii jirudha jechuudha. Kanaaf waa'ee teelemedisinii walii wajjin ilaalla. Egaa teelee jechuun bilbila yookaan teelekominikeeshinii wajjin wal qabataa kan ta'e gaafa ta'u meedisin jechuun immoo yaala fayyaa jechuudha. Kanaaf teelemedisiniin egaa akka kanatti hiikamuu danda'a jechuudha. Egaa teelemedisiniin amma kenniinsa tajaajila fayyaa biyya keenya keessatti godhamaa jiru keessatti jalqabbii irra jira. Kan biyyoota alaa gaafa ilaallu garuu teelemedisiniin namoonni mana isaanii ta'anii hakiima isaanii dubbisuun akkasumas mana isaanii ta'anii immoo namoota waa'ee fayyaa isaanii fi informationii garaagaraa kennanii akkasumas immoo barumsoota garaagaraa isaaniif kennanii kan itti dubbisanidha jechuudha. Egaa teelemedisiniin kun yeroo dheeraa fudhatee jira amma ergi jalqabeeti. Keessumaa biyyoota westernis keessatti Ameerikaa fi Awurooppaa biyyoota garaagaraa keessatti namoonni mana yaalaa kan dhaqan teelemedisiniitti bilbilanii yookaan virtually wal arganiiti hamma mana yaalaa dhufuu qabda yoo ittiin jedhaman qofa gara mana yaalaa deemu. Kanaa achi mana isaanii keessa ta'anii waa'ee mucaa isaanii, waa'ee ofii isaanii akkasumas immoo waa'ee namoota ofii keerii godhaniif yookaan namoota mana yaalaatti geessuu barbaadaniif kan isaanii tajaajila kana argatanii jechuudha. Egaa teelemedisiniin kun biyya keenya keessattis jalqabee jira. Mee teelemedisiniin kun bu'aalee akkam akkamii qaba kenniinsa tajaajila fayyaa keessatti kan jedhu walii wajjin halaalu. Egaa inni jalqabaa convenience kan ittiin jennu yookaan namoonni gara mana yaalaa itoo hin dhaqin dura rakkoo tokko malee yookaan itoo baasii garmaleetti hin saaxilamini mana isaanii ta'anii hakiima isaanii wajjin dubbachuu danda'u yookaan akkasna godhee kanan ta'ee maal gochuun narra jira jedhanii hakiima isaaniitti dubbachuun isa tokkodha. Egaa transportationii tuun baasin mana isaaniitiin tuun ba'in taaksii tuun qabatin akkasumas immoo qarshii isaanii tuun garmalee baasanii hin qisaasa'in mana isaanii keessa taa'anii hakiima isaanii wajjin wal dubbisuu kan jedhu kuni egaa convenience uumuu jechuudha. Egaa mana isaanii taa'anii utuu balbala hakiimaa jala yeroo dheeraa fudhatanii hin taa'in conveniently hakiima isaanii yookaan doktara isaanii dubbisuu danda'uun isa jalqabaati. Inni jala lammaffaan cost saving yookaan immoo qarshii isaanii garmalee akka inni hin qisaasofne gochuu. Yeroo tokko wanta mana yaalaa deemuu hin barbaachifnee fi mana yaalaa deemnee kaardii baasnee akkasumas immoo yeroo keenya baay'ee isaa gubnee mana baanee yookaan lafa hojii keenyaatiif hojii keenya dhiisnee yeroo nuti yeroo keenya gubnee qarshii keenyas qisaasessinu jira waan ta'eef inni kun waiting time hir'isa. Mana yaalaattis namoonni baay'een akka isaanii hiriira baay'eedhaan hiriirne gochuu danda'a. Akkasumas immoo birriin keenya yookaan immoo kostiin keenya akka inni baay'ee gadi bu'u gochuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan egaa opiniinii lammaffaa argachuudha. Fakkeenyaaf iddoo tokkotti hakiimii waan tokko yoo nuun jedhee isa sanatti yoo quufuu dadhabne akkasnaan jedhaniiru maal gochuu naa wayyeedhanii opiniinii lammaffaa argachuu hin danda'ama jechuudha teelemedisiniidhaani. Inni kan biraan immoo warrumti yaalaa jiran fakkeenyaaf hakiimni sadarkaa garaagaraa qaba waan ta'eef hakiima itti aanu gaafachuu yoo barbaade teelemedisiniidhaan gaafachuu danda'a jechuudha. Bilbilee wantoota akkasitti na quunname maal gochuun qabaa jedhee hakiima isarraa umuriidhaanis akkasumas immoo barumsaanis wayyaa ta'ee gaafachuu ni danda'a teelemedisiniidhaan jechuudha. Inni kan biraan egaan namoonni shakkii garaagaraa qaban opiniinii yookaan immoo yaada kan biraa argachuu yoo barbaadan yaada sanaaf iddoo akka isaan kennanii fi opiniinii lammaffaattiin fudhachuu ni danda'u jechuudha. Egaa inni arfaffaan jaallachuu danda'u isaaniiti satisfaction kan ittiin jennu yookaan
dhukkubsatoonni baay'een bilbilaan haasa'u utuu fuulli isaanii hin argamin haasa'uu kan barbaadan jiru. Keessumaa wantoota iccitii ta'anii kanneen akka quunnamtii saalaa wajjin wal qabate, kanneen akka rakkoolee xiinsammuu garaagaraa wajjin wal qabate, akkasumas poornoogiraafii rakkoo saala wajjin jiru, naannoo qaama saalaa jiru, akkasumas wanta isaan mudate kanaan dura rakkoo gudeedamuun irra geera yoo ta'e akkasumas wantoota garaagaraa maal gochuun qaba jedhanii hakiima isaanii karaa utuu mul'atin ofii isaaniitii utuu mul'atin dhoksaadhaan hakiima dubbisuu ni danda'u. Kun immoo maal godhaa? Konfidensii isaanii dabala jechuudha. Akka isaan hakiima dubbisaniif akka isaan immoo gara mana yaalaa yookaan gara nama ogummaa fayyaa qabuu deemanii himatanii akka isaan rakkoo isaaniif furmaata argatan gochuu danda'a waan ta'eef kun isa ittaanuudha jechuudha. Inni kan biraan egaa emergency response dha. Namoonni rakkoon garaagaraa yoo irra ga'e fakkeenyaaf balaan yoo irra ga'e wantoonni garaagaraa yoo irra ga'e bilbilanii maal gochuun qaba jedhanii health education yookaan immoo steppii ittiin yaala argatanii argachuu danda'u jechuudha. Yookoo Dooktar rakkoon fayyaa akkasii akka tasaa isiniif maatii keessan yoo mudate maal gootu laata? Fayyaan faaya. Fayyaa keessan dheeffachuuf yeroon balleessina. Giddu galeessa bilbilaan tajaajila yaala fayyaatti argatta. 724 Yookoo Dooktar yaadadhaa. Furdina garmalee dhibee tasaa adda addaa waa'ee ulfaa fi gadameessaa dhibee daa'immanii fi waa'ee fayyaa keessanii kamiyyuu 724 Yookoo Dooktar giddu galeessa tajaajila fayyaa bilbilaan yaalamuu bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Egaa biyya keenya keessatti telemediciniin tokko lama akka isaan jiran quba qaba. Yookoo Dooktar 724 garuu afaan Oromoonis akkasumas afaan Amaaraatiin afaan Ingiliishiitiinis hojjechaa kan jirudha. Afaan Oromootiin isa jalqabaatii Yookoo Dooktar 724 telemedicinii ta'ee kan banamee jiru jechuudha. Egaa yeroodhaa fi hakimoonni 4 ta'an akkasumas immoo speeshaalistoonni immoo yerootti dhufanii kan dhukkubsatoota keenya dubbisan ni jiru jechuudha. Keessumaa dhibee onnee irratti hakimoonni speeshaalitii sab speeshaalitii qabanii dhukkubsatoota keenyaaf gorsa garaagaraa kennaa jiru jechuudha. Egaa Yookoo Dooktar 724 al tokkotti namoota 4 keessummeessuu ni danda'a. Garuu gara fuulduraatti namoonni keenya yoo baran gara 32-64tti ol guddisne sa'aatii 24 hojjennee dhukkubsatoota keenya yookaan immoo maamiltoota keenya yeroo isaan bilbilanii wanta isaan barbaachisu akka isaan argatan gochuudhaaf kan hundeeffamee magaalaa Finfinneetti hundeeffamee kan jiru ogeessota fayyaatiin hundeeffamee kan jirudha. Egaa maalni tajaajilni laatu yoo jedhame inni jalqabaa dhukkuba adda baasu yoo dhukkubsataan keenya mallattoo hime dhukkuba adda baasu akkasumas waa'ee dhukkuba sanaa barsiisu dhukkuba sana immoo asitti yaaluun hin danda'ama bilbilaan yaaluun hin danda'ama yoo ta'e yaaluu danda'u jechuudha. Egaa disease diagnosis education and treatment irratti ni hojjenna jechuudha. Yoo dhukkubsataan tokko bilbilee rakkoo tokko himate yookaan mallattoo dhukkubaa himate mallattoo dhukkubaa kan biraa inni qabu ilaallee yoo bilbila qofaatiin yaalamuu danda'a ta'e mana yaalaa dhaquun isaan barbaachisu yoo ta'e akka inni achumatti yaalamu ni goona. Yoo immoo gorsa qofaan yaalamuu danda'a ta'e gorsuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan irratti hojjennu emergency of any kind yookaan immoo yoo rakkoon balaan tasaa yoo jiraate yoo bilbilanii maal gochuu akka isaan qaban tokko tokkoon ni himna jechuudha, ni barsiisna jechuudha. Fakkeenyaaf mana keessatti cileen gubatee namoonni ukkaamamanii jiru yoo ta'e 724 irratti yoo bilbilanii hakiimni isaanii tokko lamaan kana godhi jedhee waa'ee dhibee sanaa himuu danda'a. Namni tokko yoo waraanamee dhiigaa jira yoo ta'e maal gochuu akka qaban mana yaalaatuun ga'in maal gochuu akka qaban ni hima. Akkasumas immoo gara mana yaalaa itti deemuu akka isaan danda'anii fi karaa banaafi jechuudha. Lakkoofsa ambulaansii bilbiluudhaan namoonni akka isaan dafanii gara mana yaalaa dhaquu danda'an gochuu fi danda'a jechuudha. Egaa inni sadaffaan gorsi nuun laannu fakkeenyaaf dhibeen tokko yoo irra jiraate
namni tokko dhibeensaa sun eessatti yaalamuu akka inni qabu gorsa laanna. Akkasumas hakiima kan biratti dooktara kan biratti yoo yaalameeti bu'aa qaba kan jedhu ni gorsina jechuudha. Egaa namoonni baay'een lafa dhibeen sun itti yaalamuu hin qabne dhaqanii qarshii isaanii qisaasessanii as deemanii gara sanatti ergamanii yeroo baay'ee yeroo isaanis gubanii akkasumas immoo lafatti yaalamuu qaban utuu sirriitti hin barin qarshii isaanii fixaniillee gara manaatti gaafa isaan galan jira jechuudha. Finfinnee kana keessa garuu yoo nuuf bilbilan hakimoonni yookoo dooktarii dhibee akkasiin qaba yoo jedhan dhibee sanatti iddoo kamitti yoo yaalaman dafanii yaalamuu danda'u akkasumas iddoo kamitti yoo yaalaman immoo dhibeen isaanii immoo furmaata argachuu danda'a kan jedhu maree godhanii akka isaan hin qisaasofne gochuu danda'u jechuudha. Inni arfaffaan ambulaansii yoo barbaadan akkasumas immoo manatti immoo yaala yoo barbaadan narsoonni dhufanii akka isaan manatti si yaalanii fi facilitate godhu jechuudha. Kanaaf disease diagnosis and treatment and health education ni ilaalla. Akkasumas immoo emergency of any kind yoo jiraate gorsa ni ilaalla. Akkasumas immoo karaa isin itti daftanii mana yaalaa ga'uu qabdan ni gorsina jechuudha. Akkasumas immoo what to treat where eessatti maaltu yaalamuu qaba kan jedhu immoo walii wajjin mari'annaa hospitaala isa kamitti yoo yaalamtan daftanii fayyuu dandeessu akkasumas immoo qisaasamarraa hafuu dandeessu kan jedhu ni mari'attu. Karaan hospitaalaa eessarraa hospitaala akkasii deemuun barbaade iddoo isaan harkaa badee yookaan immoo x-ray ka'uu akkasumas ultrasound ka'uu yookaan CT scan ka'uun barbaada eessatti yoon kee kaariidha. Akkasumas immoo karaansaa iddoo kamii iddoo akkasii dhaquun barbaada yoo jettanii hakimoonni keenya karaa isinitti agarsiisu akkasumas immoo isin gorsu jechuudha. So facilitate isinii goona ambulaansii akkasiin argattaniif akkasumas narsoonni home care manatti dhufanii akka isaan isin yaalanii fi facilitate isiniif goona jechuudha. Egaa daawwattoota keenya turtii keenya har'aa keessatti waa'ee telemedisinii gabaabaatti walii wajjin ilaallee biyya keenya keessatti jalqabaa jira. Afaan Oromootiin immoo isa jalqabaa yookoo dooktar 7024tu jalqabe. Egaa yookoo dooktar 7024 irratti yoo bilbiltanii hakimoonni keenya yeroo hundumaa isin eegu. Chaanalii keenya kana immoo subscribe gochuudhaan akkasumas like gochuudhaan namoota biraadhaaf share gochuudhaan immoo waa'ee fayyaa wantoota garaagaraa isiniif gadhiisnu viidiyoo garaagaraa argattu. Kanaaf subscribe godhaa hin irraanfatinaa isiniin jechuun barbaada. Turtii nu waliin gootaniif galata guddaa qabdu. Ana Abdii Dingataatiif viidiyoo kan biraatiif walitti deebina. Nagaatti.